YouTube gubbaatti akka isin daawwattaniif wanni nu barbaannuuf duula Tiwiiteriitu jira. Duula Tiwiiteriitu jira. Duula Tiwiiterii kana irratti hirmaachuu barbaaddan toltuu tufaa hordofuu qabdan. Qajeelfama gorsa ishiin kennitu akka jaldeemtan barbaanna. Duula Tiwiiterii kanaa fi namni hunduu Tiwiiterii akka inni banatu haashtaagii akkamii akka inni barreessu waan nu isin garsiifne akkuma nu isin garsiifnuni barreessuu qabdan. Abii must go yoo jedhan fakkeenyaaf haashtaag mallattoo san Abii must go jechi tokkoon barreessuu qabdan malee mataa mataan hin barreeffamu. Jechi takkaan barreessitan. Duula kan isin garsiifna YouTube gubbaa deema guutuu viidiyoo kana kan YouTube sagantaa kanaan duuba daawwadhaa. Duula YouTube Tiwiiterii gubbaattuu goonutu jira. Facebookii kiyyaa miti YouTube gubbaa viidiyoon guutuun nu dhiyaata. Achi gubbaattuu daawwadhaa. Tiwiiterii duula Jawaar Muhammadiif sagalee ta'u, Baqqalaa Garbaaf sagalee ta'u, Hamza Booranaaf sagalee ta'u, Hacaaluuf dhugaa baasu, Oromoof sagalee ta'u, Dayaaspooraa gurmeessu duula sanittu jira. Duula san karaa Tiwiiteriitiin na hordoftan. Karaa Tiwiiteriitiin nu hordoftanii duuli sun viidiyoo gubbaatti mul'atee jira. Namni hedduun haashtaagii maal akka ta'e jechuun sirriitti godhaa hin jiru. Jechi tokko kawaa hunda walittuu qabu. Jechi addunyaan guutuun agartee dubbiin Oromoo ajandaa akka taatu garsiisu jechi gorsaniiti. Viidiyoo keessa tokko tokkoon isin agarsiifna. YouTube keessa jira. Karaa YouTubetiin koota daawwadhaa. Namni as na daawwachaa jirtan amma 2600 jira na bira. Namni kun hunduu eegii Tiwiiterii banattan shan gootanii jennaan namni kun guyyaa takkatti Tiwiitii 40,000, 60,000, 100,000 godhuu dandeenya. Kanaaf Tiwiiterii akkamiin akka banattan akkamiin haashtaagii akka uumtan isin garsiisuu deemna. Karaa YouTubetiin dhuftanii daawwattanii viidiyoo kan guutus argitan. Asii sududaani waan dabarsaa jiruu fi yookaan kallattii waan dabarsuu Facebookii gubbaatti edit godhee dhiyeessuu hin danda'u. YouTube gubbaatti ammoo viidiyoo kanaan booda edit godhee waan dhiyeessuu fi odeeffannoo san barbaadan kan cufaayyuu isinii dhiyeessa jechuudha. Na dhageettanii? Dhageettanii? Duula Tiwiiterii gubbaatti ni hirmaattanii? Toltuu tufaa ni hordoftu? Heenok Gabbisaa ni hordoftu? Duula Facebook gubbaatti ni hirmaattu? Yaayyaa Bashiirraa dhaamsisaa gorsisaa hin fudhattu? Namni odeeffannoo wayitaawaa barbaadu OMN'tu dabalatee gorsa odeeffannoo tarsiimoo qabsooti tarkaanfiiwwan fudhatamuu qabanii fi waan adda addaa yoo barbaadan Yaayyaa Bashiir Facebookii isaa hordofaa. Odeeffannoo kan YouTube keessatti isinii kennuu deema. Viidiyoo isaa yoo barbaadan akkaawuntii isaa piroofaayilii isaa karaa viidiyoo YouTube keessatti arguu deemtan jechuudha. Viidiyoo YouTube edit ta'ee gadhiifama qoqooda waliin gaya viidiyoon YouTube viidiyoowwan deeggaramuu fi kun duubanni tokko illee hin jiru. Anumaan dubbachaa laayivii waan haasa'uu fi waan kan ofii godhuu hin danda'u yeroo takkatti sana ammoo booda waan godhuu fi odeeffannoo kan hundaayyuu isinii dhiyeessa jechuudha. Amma gara oduutti dabarra. Daawwattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo oduu fi gabaasa guyyaa har'aa isinitti himna. Nu daawwachuuf asitti argamuu keessanii fi horaa bulaa ulfaadhaa wayyama isiniin jenna. Sagantaa oduu ka oduuti fi gabaasa fi xiinxala hangafoota oduu dursuun jalqabna. Waajjira muummicha ministeeraa Koloneel Abiyoot Ahmed keessatti yeroo amma kana hokkarri guddaan jiraachuu himamee jira. Hokkara kan kaasisee hidhamuu hoggana paartii Baaldaraas Iskindir Neggaa hidhamuun hokkara kan akka inni kaasee beekamee jira. Marii waajjira muummicha ministeeraatti adeemsa biyyittii ammaan tanitti deemaa jirtu godhamu gubbaatti warri Oromiyaa bulchuu fi miseensonni kaabinee Abiy Ahmed nama tokko malee kabira irratti hirmaachaa akka inni hin jirre beekamee jira. Poolisiin Oromiyaa uummata fayyaaleeyyii irratti tarkaanfii fudhachuu waan diddee fi Abiyyi guutummaa biyyaa keessatti waraana bobbaasaa akka inni jiru dhagahamee jira. Oromoon biyyara mormiin inni godhu injifannoo dippiloomaasii gurguddaa argachuun mootummaa Abiyyi akka malee rifachiisuu dhageenya jirra. Oromoon biyyalaa jirtanii falmii fi mormii keessanitti jabeessa haala kanaan injifannoon fagoo hin jirtu jechuun warri garii akeeka kennaa jiru. Finfinnee keessatti namoonni Oromoo ijjeefaman 25 oli yoo tahanii kan madaawan ammoo 60 ol tahuun beekamee jira. Konkolaataan 250 ol cabuun qabeenyi Oromoo hedduun barbadaahee jira.
dhaabbanni Crisis Group kan jedhamu ka rakkoolee addunyaa kana ka biyyoota jidduutii fi biyyi keessa qoratu haalii Itoophiyaa ammaan tanitti jirtu kan akka malee yaaddessu tahuu ibsee jira. Muummichi ministeera Abiy Ahmed biqiltuu Hacaaluu Hundeessaa fi dhaabuun falmii kaasee jira. Muummichi ministeera Hacaaluu akka ajjeesise ragaan karaa hedduun mul'achaa jira. Daawwattoota jaalatamoo fi kabajamoo kunin mata duree oduu har'aati gara bal'ina oduutti dabarra. Waajjira muummicha ministeeraa keessatti hokkarri guddaan uumamee jira. Sababni hokkara kan uumuu dandahee hidhamuu paartii hoogganaa paartii Baaldiraas ka tahe Iskindir Naggaa hidhamuun warra Amaaraa birattuu falmii guddaa kaase. Muummichi ministeeraa Iskindir Naggaa kan hiisise Oromoo qofattuu hidhamaa sodaa jettu hambisuufi kunoo warri Habashaalleen kabiraa hidhamaa jira waan jedhu fakkeessuuf yoo ta'u waajjira muummicha ministeeraa keessatti olaantummaa guddaa kan qaban warri Habashaa yeroo ammaan kanatti Iskindir Naggaa balaan inni uume hin jiru. Hokkarri Finfinnee keessa fi miidhaan Finfinnee keessattuu dhaqqabe uummanni yeroo mirga isaanii ka ofittisuu fayyadaman ka dhalate malee isaan qaaxxee gos kamiyyuu saba tokko irratti hin dhaqqabsine. Kanaafuu Iskindir Naggaa hatattamaan hiikamuu qaba jechuun falmii guddaan yeroo ammaa kana waajjira muummicha ministeeraa keessattuu kaasanii jiran. Muummichi ministeeraa ka falmii kanaan rifate Jawaar Mohammad hidhame OMNs cufame akkasumas obbo Baqqalaa Garbaa qabame Hacaaluu Hundeessaa Finfinnee miti Amboottuu awwaalame yeroo akkasii kanattu falmii gos kanaa kaasuun keessan kan baay'ee na ajaa'ibu jedhee dubbatee jira. Muummichi ministeeraa Jawaar Mohammadii fi Baqqalaa Garbaatii fi akkasumas warri Oromoo biraa hidhamuu fakkeessuu fi yeroo ammaan tanatti warra Habashaa bebeekamoo biraafis hidhuu fi carraaqin inni godhee hin milkoofne. Jawaar Mohammadiitii fi Baqqalaa Garbaa hidhamuuf golgaa kennuu fi obbo Lidatu Ayyaalootii fi Yiliqaal Geetinneetis akka isaanii hidhamanii ka murteeffame yoo ta'u falmiin warra Habashoota irra kahee guddaan kun warri kun akka hin hidhamne godhuun himamee jira. Yeroo ammaan kana muummichi ministeeraa deeggarsa Oromoo wayitaa dhabee jiru kanatti deeggarsi warra gubbaattuu hirkachuun Oromoo gubbaattuu tarkaanfii gara jabeenyaa hedduu yeroo fudhachaa jirutti Habashoonni gaafii gos kana kaasuun isaa ka muummicha ministeeraatii fi deeggartoota isaa OPDO keessa jiran rifachiise ta'uun himamee jira. Marii haala Itoophiyaan duratti deemtuu fi akkasumas hokkara ammaan tana biyya liqimsaa jiru kana to'achuu danda'an gubbaatti mariin hedduun waajjira muummicha ministeeraa keessatti gaggeeffamaa jira. Mariin kun sadarkaa kaabinee waajjira kaabinee muummicha ministeeraatii fi sadarkaa waraana lafaatii fi akkasumas waraana qilleensa keessatti ka godhamu yoo ta'u hirmaannaan miseensota OPDO yookaan ammoo Biltsiginnaa damee Oromiyaa gadaanaa ta'uun himamee jira. Waajjira muummicha ministeeraa keessatti kaabineen isaa hokkara ammaan tan kahee akkamiin irraanuu dandeenya. Akkamiin mormii Oromiyaa keessatti dhoohee kan to'anne warri sagaleen isaanii Oromiyaa keessatti dhageettii qaban ka warri tsinfanya ittiin jedhu kan akka Jawaar Mohammad Baqqalaa Garbaa faati sagalee warra ka uummata dammaqsuu dandayu awwaalamuu dandeetu ka jedhe gubbaattuu ka marii godhamee ta'e marii kan gubbaattuu namni Oromoo takka malee ka bira akka hin hirmaatin himamee jira. Kaabinee muummicha ministeeraa keessa yeroo ammaan tana Oromoon jaha haa jiraatanuu malee marii akkamiin falmii Oromiyaa keessattuu ijjeecha Hacaaluu Hundeessatii fi hidhamuu Jawaar Mohammadiitiin walitti qabate to'anne jedhu gubbaatti namni Oromoo tokko qofti hirmaatee warri miseensota kaabinee isaa kabira hirmaachuu dhabuun isaa akka malee warra OPDO keessattuuf shakkii fi mamii uumee jira. Bifuma kanaani marii gubbaattuu ka argamte adde Adaanech Abeebee hooggantuu yookaan ammoo haadha alangaa biyyaa yoo taatu isiinis kan barbaadamtee fi himannaa Jawaar Mohammadiitii fi akkasumas warra biraa hidhaman biraa irratti gaggeeffamu keessatti waan kanaa fi warra masaraa biyyaalessaa dhuunfatee ka Habashaa wajjin qindoominaan hojjechuu waan qabduu fi malee gorsaa fi mariin ishii barbaachisaa akka hin taane keessi bu'attoonni OPDO ka waan kana
kaluu tahanii qorachaa jiranii nutti himanii jiranii. Waajirri muummicha ministeeraa yeroo ammaa kana gorsitoota Oromoo 3-4 yoo qabu, 3 sunilleen tokkolleen marii gubbaatti hirmaachaa gorsa muummicha ministeeraa kennaa hin jirani. Warri maqaa gorsitoota muummicha ministeeraatiin biyya alaatii galanii mindaa mootummoota gamtoomanii argatan keessa obbo Leencoo Baatii, obbo Diimaa Nagawootii fi akkasumas abbaa Joobir Abbaa Biyyaa sadeenuu gorsitoota muummicha ministeeraa yoo ta'anii haga rakkoon kun dhalatte rakkoon kun dhalachuun duralletti tokko warras waajjira muummicha ministeeraa dhufanii yookaan ammoo muummichi ministeeraa telefoon bilbilee fi gorsa yookaan yaada akka hin gaafanne himamee jira. Yeroo ammaan tanatti waajjira muummicha ministeeraa guututtuu kan dhuunfatanii warreen Habashaa isaanumattuu poolisii baasee poolisii isaanii sun karaa miidiyaatii fi karaa waraanaatiin hojii irra oolchaa jiranii muummichi ministeeraa kan keessatti waa'ee hedduullee godhuu waan danda'u hin fakkaatu jechuun warri dubbii kana qoratanii nuttu himanii jiran. Daawwattoota jaalatamoof kabajamoo kadhagaa jirtanii karaa miidiyaa hawaasummaatiin oduu kennaa kallattiin yookaan sududaanii isinii darbu. Oduu kana yoo viidiyoon kadeeggarame barbaaddanii duula tiwiitarii kan jalqabne irratti hirmaachuu feetanii karaa chaanalii kennaa kan yuutuub Kadiroo Elamoo irraa argachuu dandeettan asumaan isinitti himuu barbaanna. Falmiin biyya alaa keessatti dhoohee yeroo ammaa tana magaalota Awuroopaatiif Ameerikaa hedduu raasaa jiru waajjira ministeeraa biyya alaa kan Itoophiyaa raasaa akka inni jiru himamee jira. Falmiin kunini magaalota Minnesota kan akka St. Paul, Minneapolis, Chicago, Illinois, Georgia, Atlanta, Denver, Colorado, Seattle, Washington, Colorado, Canada, Calgary, Alberta, London, Paris, Berlin, Brussels fi akkasumas magaalota Aasiyaa fi magaalota Afrikaa hedduu keessattuu gaggeeffamaa jira. Falmiin kunini baay'inni uummataatii fi dhaadannoon dhagahame ka waajjira muummicha ministeeraatii fi akkasumas ministeera haajaa alaa Itoophiyaa sodaachisee yoo ta'u haala ammaan tan deemuun mariin kun yoo addaan hin dhaabban taane dippiloomaasii Itoophiyaa keessattuu yeroo ammaan tana Itoophiyaan deeggarsa addunyaa barbaaddutti yeroo Itoophiyaan deeggarsa Ameerikaa barbaaddutti ka Ameerikaan marii hidha laga Abbayyaa Misrii fi Itoophiyaa jidduutti godhamtu karaa Misrii cillaanfachaa jirtutti uummatii biyya alaa jiruuf biyyi keessa jiru yoo mootummaa Itoophiyaa duub hin dhaabanne rakkoo guddaa qabu ka jedhee waajjira muummicha ministeeraatii fi ministeera haajaa irraa kabahee xalayaan tokkini yeroo ammaan tanatti dippiloomaasii hojjechuu miti warri dippiloomaatota Itoophiyaa ka biyya alaa jiraataniyyuu nagaan isaaniyyuu rakkoo keessa seenee jira jedhee dubbatee jira. Xalayaani adde Burtukaan Ayyaanoo irratti mallatteessitu kunini yeroo ammaan tana falmii biyya alaa keessattuu dhoo'ee hammaachaa dhufe kan irra of eeguu fi tarkaanfilee isaan godhuu qabanis ka tarreesse yoo ta'u yeroo ammaan tana uummanni biyya alaa dallansuu guddaa waan qabuu fi bakka jirtan hundattuyyuu uummata kan jala dhukadha jala miliqa malee durin dhaabbatina uummatii kun isan miidhuu danda'a yoo uummatii kun tarkaanfilee san irratti fudhatellee taate yeroo ammaa kana mormiin guutuu addunyaa keessa jirtu kunini haalii deebii gaafanni eegumsa biyyoota kanatti argachuu danda'an rakkisa waan taatee fi qaama keessanii fi qabeenyi keessan akka hin miidhamne falmitoota fi mormitoota biyya alaa keessatti hiriir bahaa jiran kan jala dhukadha jedhee gorsee jira. Kun kanumaan odoo jiru yeroo ammaa kanattuu falmiin biyya alattuu kahee kunini maqaa waajjira muummicha ministeeraa ka badhaasa Noobelii argate baay'ee xureessuu danda'a kan jedhe xalayaan kunin yeroo dippiloomaatota kana biyyoonni isaan keessa jiranii fi gaazexaan yookaan ammoo jechuun pireesii biyya sanii barbaade rakkoon Itoophiyaa keessa jirtu ammaan tanattu maali jedhee sin gaafate odeeffannoo sobaa yookaan ammoo odeeffannoo kijibaa kennuudhaanii dippiloomaatotaa fi akkasumas pireesiin addunyaa waa'ee dhimma Itoophiyaa bifa hamaanii akka hin gabaasne gargaara jedhamee jira. Kanaan walittuu qabatee yeroo ammaa kana xiyyeeffannaa addunyaa kan argatee jiru intarneetiin Itoophiyaa keessatti cituun isaa ka gaazexeessitoota gaazexaa fi akkasumas mootummoota adda addaa bira rakkoon kun akka rakkootu kahaa jiru yoo dhimma intarneetiin citu ka isin gaafatate intarneetiin guutumaa guututtuu hin banne intarneetiin kabade haga tokko qofa sanis rakkoo amma kan jirtu waldhabbii sabaa fi sablammoota irra aanu fi jedhamee akka dippiloomaatota faranjiitii fi pireesa faranjiitu himamu gorfamanii jiranii. Yeroo ammaan tana hokkarri guutuu addunyaa keessattuu kahee kunini mootummaa Abiy Ahmediitii fi ministeera haajaa alaa ka baay'ee sodaachise ta'ulleen himamee jira.
ministeerota haajaa alaa keessatti embaasii kanaa fi akkasumas konsiloota biyya Itoophiyaa ka biyya alaa ka jiru ka bulchu yoo ta'u yeroo ammaa kana konsiloonni Itoophiyaa ka guutuu addunyaa jiranii Amaara waan dhuunfatamee fi warra hiriira bahee ka afaan Oromoo dubbatu kanallee wajjin waliigaluu fi akka rakkachuu danda'am himamuuni Amaara tahuu yookaan ammoo saba biraa tahuu yoo san beekanii dhiibbaa hamaa fi miidhaa sirra dhaqqabsuu waan danda'uu fi dhokadhaa jedhamee itti himamee jira. Haaluma kanaanii Itoophiyaan yoo mormiin kunini ka akka malee cimee biyya alaa keessatti itti fufee gargaarsi baankii addunyaatii fi gargaarsi waldaa maallaqa addunyaatii fi mootummoota arjooman irraa argattu dhabamuu danda'a. Kana qofaa miti seerii mootummaa Itoophiyaa adabuu danda'u ka HR 128 jedhamu kasuniin wal fakkaatu ka mootummaa Ameerikaa keessatti kanaan dura bahuu fi carraaqamee fi seerii Itoophiyaa gubbaatti qoqqobbii yookaan ammoo dhiibbaa mootummaa abbaa irree irratti godhuu danda'u biyyoota daayaaspooraan keessatti baay'atu keessatti bahuu danda'a. Kun ammoo dippiloomaasii mootummaa Itoophiyaa miidhuu danda'a keessattuu yeroo mootummaan Itoophiyaa COVID-19 wajjin rakkatee gargaarsa maallaqa addunyaatii fi akkasumas obsoo guddicha laga Abbayyaa ijaaruu fi gargaarsa biyyoota addunyaa barbaadu kanatti wanni ammaan kana Itoophiyaa qunname waan cimaa waan ta'eef dippiloomaatonni Itoophiyaa biyya alaa jiranii mormii ammaan tan jirtu malaa fi tarsiimoonii akka jalaa hulluuqamu gorfamee jira. Kanaani walitti qabatee mormii torbaan kana biyya alaa keessattuu godhamaa jiruuni Oromoon injifannoo gurguddaa goonfatee rakkoonni Oromoo miidiyaa addunyaa gubbaatti akka xiyyeeffannaa argatu godhamee jira. Minisoota keessatti falmii godhameeni, Minisoota keessatti mormii godhameeni, Minisootatti Oromoon karaa cufuuni dippiloomaatonni Ameerikaatii fi miidiyaan Ameerikaa akka xiyyeeffannaa rakkoo kanaa fi kennu godhanii jirani. Bifuma kanaanii pirezidaantiin mootummaa Minisootaa uummata Oromootii fi goota cimaa artistii sirbaanii onnee fi sammuu hedduu jijjiiree Hacaaluu dhabuun keessa na gaddisiise jajjabaadha jedhe yoo xalayaa barreessu ibsa kennu karaa biraatiin bulchaan magaalaa gudditti Minisootaa ka Saint Paulis gadda wal fakkaataa karaa Tiwiitaraatiin ibsatee jira. Bakka buutuun Koongireesii Ameerikaa keessatti ka kutaa kana Ilhaan Umaris deeggarsa uummata Oromootiif qabdu ibsuun Hacaaluu Hundeessatti du'uu isaatiin gadditti dhagahame ibsitee jirti. Kana walitti qabatee waajjirri isaa as Minisootaa akka tahe daayaasporaa hawwachuu fi akkasumas deeggarsi daayaasporaatiin biyya bulchuu fi kan dhaabbate OBN International Mediaan jedhamu falmitootanii magaalaa Minisootaa keessatti caccabuun ni beekama. OBN caccabuun kunis akka malee ministeera haajaa alaatii fi mootummaa naannoo Oromiyaa kan rifachiise yoo ta'u OBN hariiroo mootummaan Itoophiyaatii fi keessattuu mootummaan Oromiyaa daayaasporaa wajjin qabuu fi akka mallattootu ka dhiyaatu ture. As qofatti osoo hin taane magaalota adda addaa keessatti gochi karaa cufuutii fi xiyyeeffannaa mormii kanaa fi argamsiisuu magaalaa akka Denverii fi Siyaatilii fi bakka hedduu keessattuu tahaa jira kan jedhame mormiin biyya Jarmen keessattuu godhame ka magaalaa Berliin baay'ina uummataatii fi mootummaan Abiyyi bu'uu qaba aangoo gadhiisuu qaba ka jedhu xiyyeeffannaa guddaa pireesaa biyya Jarmen irraa argatee jira. Mormiin biyya Brussels teessoo guddoo waldaa gamtaa Awurooppaatti godhames akkasuma xiyyeeffannaa guddaa argachuun isaa himamee jira. Magaalaa London keessatti mormiin guddaan godhame embaasiin Itoophiyaa alaabaan inni mirmirsu gabbu'ee alaabaan qabsoo Oromoo akka bahu godhamee jira. Magaalaa London keessattuu ka argamu siidaan Haile Sillaases caccabuun akka jechuun falmitoonni injifannoo guddaa magaalaa sunitti argatan agarsiisa. Kana alatti biyya Iskaandineeviyaa ka akka Sweden, ka akka Norway, ka akka Denmark akkasumas biyyoota Afrikaa kan akka Misri biyyoota Aasiyaa hedduu keessatti mormii wal fakkaatan ka'ee jira. Mormiin gos kana baay'inaa fi akkasumas dallansuu nama agarsiisa fi miirii mul'achaa jiru kanaan dura irra adda ka jedhamu yeroo amma kana Oromoon biyya alaa jirtu mormii kana cimsitee yoo itti fuftee yeroo gabaabaa keessatti bu'aa cimaa fiduu dandeetti jedhamee dubbatamee jira. Kanaan walitti qabatee biyyoonni Ameerikaatii fi Awurooppaa yeroo amma kana xiyyeeffannaa guddaa falmii mirgoota ilmaan namaa ka Itoophiyaa keessa jiruu fi kennuuni mootummaa Itoophiyaa gubbaatti qoqqobbii adda addaa buusuu ni danda'amaa jedhamee jira. Kun kanumaan adoo jiru yeroo Itoophiyaan rakkoo akkasii keessa jirtutti falmii goobsoo laga Abbayyaatiin walitti qabate rakkoo Suudaan, Itoophiyaa fi Misrii furuu fi waliigalteen biyyoota sadeenuu taa'amee jira.
mormiin biyya laattu godhamaa jiru kunini torban dhufu keessallee cimeetti kaafuuf yoo ta'u har'a kutaa Minisootaa kan jiraannu magaalaa Seent Pool keessatti warra hagammaa miidhamee fi gargaarsa godhuu fi maallaqii akka walitti qabamu gabaasii waldaa hawaasa Oromoo Minisootaa irraa arganne ni mul'isa. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo ka daawwachaa jirtanii tamsaasa keenya kallattiin magaalaa Seent Pool irraa isinii darbu. Tamsaasi kunini karaa miidiyaa hawaasummaatiin isinii darba. Feesbuukii gubbaatti ka daawwachaa jirtanii ammaan tana yuutuubii gubbaatti ammoo booda tamsaasa kana ka viidiyoon deeggarame argachuu dandeettanii keessattuu duula tiwiitarii gubbaatti namni na daawwachaa jirtan cuftinuu tiwiitarii banattanii duula Jawaar Mohammadii Baqqalaa Garbaatii fi hidhamtoota hunda gadhiisuu fi haqa Oromiyaa fi Hacaaluu Hundeessaa barbaaduu keessatti hirmaattanii isinii gaafachuu barbaanna. Amma gara oduu biyyattuu deebina. Ajjeecha Hacaaluu Hundeessaa walitti qabatee miidhanii Oromiyaa keessattuu waraana biyyaatiin dhaqqabaa jiru hammaachaa dhufuun himame. Biyya Oromiyaa keessatti yeroo mormiin dhoohu kanatti Harargee Bahaatiif Harargee Lixaa akkasumas jiddu galeessa biyyaa godina Arsii Lixaatii fi zoonii Arsii keessatti miseensota poolisii Oromiyaatii fi uummatii walii ta'uuni miseensonni poolisii Oromiyaa kunin uummata irratti akka tarkaanfii humnaa hin fudhanne qeerroo fi qarreen Oromiyaa ka walii galtee uumte yoo ta'u saniin booda haalli qabbanaa'uuni mootummaan Abiyyi waraana biyyaa yookaan ammoo makalaakiyaa achittu erguuni tarkaanfiin ciccimaanii tarkaanfiin guguddaanii akka uummata irratti fudhatamu goosisaa jira. Bifuma kanaanii kalee magaalaa dheeraa keessatti warra qabeenya Amaaraa gubbaatti miidhaa dhaqqabsee jedhaman hidhuu fi tarkaanfii godham keessatti namni Oromoo 3 wareegamee jira. Yeroo ammaan tana warroota Habashaa ka Oromiyaa keessa jiraatan wajjin ta'anii man irra deemuuni Oromoota mormii guyyaa lamaan jalqaba gubbaatti hirmaatan hiisisaa jiraachuun dhagahamee jira. Warri makalaakiyaa jedhamu ka raayyaa ittisa biyyaa ka Itoophiyaa ka bobba'e kuni nama tokkollee adoo addaan hin baasne nama hunda hidhaa jiraachuun isaanii ibsamaa jira. Yeroo kanatti hidhaanii akka malee hammaachaa ka dhufe ta'uun ka dubbatanii warri gabaasaa kan nuu kennan Oromiyaa bakka adda addaa keessatti warri Habashoota ka Oromoon dhiibbaa hedduun irratti dhaqqabsee qabeenya kennurraa mancaasee jedhanii mootummaa wajjin tahanii mootummaa jechuun raayyaa ittisa biyyaa wajjin tahanii Oromoo gubbaatti duula goosisaa jiran akka dhaabuu qabanii qeerroo fi qarreen Oromiyaa gaafachaa jiranii. Yoo duula kan hin dhaamtaanan hariiroon ummati lamaan kunini heger wajjin jiraachuuf qabu ka Oromiyaa keessa hammaachuu dandayaa ka jedhan warri kunin mootummaan Oromiyaas duula humna rakkoo Oromiyaa keessatti uumamtee furuu fi godhuu akka dhaabu akeekkachiisanii jiranii. Kunini kanumaan odoo jiru Harargee Bahaatii fi Harargee Lixaa keessatti duulii wal fakkaatanii sabboontota Oromootii fi hayyoota Oromoo qabsiisuu itti fufee jira. Duula kalee godhameeni nama hedduu qabeenya warra Habashoota mancaasan jedhan gubbaattu tarkaanfiin ijjeecha fi hidhaa ka fudhatame ta'uun himamee jira. Magaalaa Dadar keessatti Dr. Abdii Ismail kan jedhamu sabboonanii Oromoo waan warra sochii kan keessattuu hirmaate yaalaa jiruu fi dargaggoota qindeessita jechuun raayyaan ittisa biyyaa dargaggoota duratti gabbaasee ijjeesuun isas dhagahamee jira. Is wajjin namni 3 magaalaa Dadari keessatti ijjeefamee jira. Akkasumas aanaa Gursum keessattis hidhaa fi ajjeechanii hammaachuun dhagahamee jira. Waliigalatti godina Arsii magaalaa dheeraa keessatti kalee fi guyyaa lamaan dabran keessatti sabboontota Oromoo 9 ijjeefamanii 18 madaahuun Itayyaa keessatti namni 6 ijjeefame namni 30 madaahuun Asallaa keessatti namni 2 ijjeefamuun maddeen kenna achirra nutti himanii jiran. Daawwattoota jaallatamoo fi kabajamoo kunin kadhagaa jirtanii tamsaasa kenna akka sududaa karaa feesbuukiitiin isinii darbu tamsaasi kun viidiyoon deeggarame duula tiwiitarii gubbaatti hirmaachuu barbaaddan yuutuubii kenna gubbaattu sa'aatii muraasan duubatti ni argattu. Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Hacaaluu Hundeessaa yaadachuu fi biqiltuu dhaabanii biqiltuun isaan dhaaban kunini falmii hedduu kaasisee jira. Ka jalqabaa falmii kaasee yeroo biqiltuu dhaaban kanatti muummichi ministeera wayaa waraanaa yookaan ammoo reenjerii waraanaa uffatanii dhufuun isaanii hagam tokko Hacaaluu fi kabajaa fi Oromoof kabajaa hin qabne ka agarsiisanidha. Yeroo
biqiltuu yaadannoodhaaf kanatti muummichi ministeeraa barreeffama afaan Amaaraatiin afaan Ingilishtiin barreesse afaan Oromootiin maqaa Haacaaluu barreessuu dhabuun isaa akka malee akka gaddisiise sabboontonni Oromoota dubbatanii jiran. Kunin muummichi ministeeraa afaan Oromoo afaan federaalii godhu sila yaada jedhu ka qabaatu yoo taate maqaa isaa afaan Oromootiin barreessuu qaba jedhamee jira. Sun qofa osoo hin taane maqaan inni afaan Ingilishtiin barreesses dogongoraa qubee qabaachuun dubbatamee jira. Muummichi ministeeraa Haacaaluu yeroo adda addattu roorri suni irratti doorsisuun kan beekamudha. Fakkeenyaaf gaafa Haacaaluun nafxanyaan durillee diinaa ammallee diinaa borillee diinaa Oromooti nafxanyaanii muummichi ministeeraa sabboontota Oromoo akka jeesuu barbaadu ni jedhu Abiy Ahmed eebba warshaa daabboo Finfinnee gubbaattuu gabbahee Haacaaluu Hundeessaa qeequun ni yaadatama. Kanaan walitti qabatee muummichi ministeeraa Haacaaluu yeroo adda addaa waajjira muummicha ministeeraatti yaame akeekkachiisa hamaa kennuufinis dhagahamee jira. Sun keessaa fakkeenyaaf wanti kitaaba የተጠለፈው ህዝብ ትግል jedhu kitaaba jechuun warraaqsa uummataa hatame jedhu keessattuu barreeffame kanaaf ragaa ta'uu qaba. Muummichi ministeeraa Haacaaluu yaamuudhaanii ammaan booda qabsoon dhumattee jirti. Namni biyya bulchaa jiru Oromootu biyya bulcha ammaan booda kasirra eegnu sirba misooma sirbuu qabda malee uummata dargaggeessaa sirba qabsootiin kakaasuu hin qabdu. Kanaafuu jijjiirama deeggaruu qabda. Atini sangoota jennaani bu'aa kan kee waan barbaadu guutuu si eegna yoo jaalattes jibbite ani biyya kana waggaa 10 dhufanii fi bulchuu deema kanirra bahaa jette jennaan daqiiqaa tokkoo fi si obsuu hin dandayu yookaan daqiiqaa tokko obsaan taa'ee si ilaalu jedhe muummichi ministeeraa Haacaaluu Hundeessaa sodaachisuun isaa dhagahamee jira. Barreeffamee muummichi ministeeraa Haacaaluu sodaachise ka kitaaba የተጠለፈው ህዝብ ትግል yookaan ammoo qabsoo uummataa hatamee jedhu karaa kanaan maxxansitee tiwiitarii gubbaatti yookaan yuutuubii gubbaattu viidiyoo kanatti aanee dhufirrattu ka isin agarsiifnu ta'u. Kunin haala muummichi ministeeraa Haacaaluu ittiin roorrisaa yookaan ammoo sodaachisaa ture ta'uun himamee jira. Daawwattoota jaallatamoo fi kabajamoo sagantaan kunin ka dhagayaa jirtan karaa Facebook yoo ta'u kallattiin isin darbaa jira. Oduu kana ka viidiyoon deeggarama argachuu feetanii karaa tiwiitarii kennatiin fi akkasumas karaa yuutuubiitiin dhuftanii daawwachuu dandeettan. Oduu dhumaatiin. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed yeroo ammaa muddamsuu hamaa keessa jiraachuu himamaa jira. Muddamsuu hamaa kan kaseenee fi poolisiin Oromiyaa ajaja isaa bakka hedduutti fudhachaa diduu himamuu isaati. Kana walitti qabatee muummichi ministeeraa warra eegdota Shaabiyaatiin ufi marsuun isaa miseensota raayyaa ittisa biyyaa ka isa eeguu bira jechuun shakkii hamaa uumee jira. Bifuma kanaanii muummichi ministeeraa haala ammaan tan deemaa jiru to'achuu fi jecha waraana Shaabiyaa dabalataan gargaarsa kennii gaafachuu deemus himamee jira. Yeroo ammaan tana waajjira muummichi ministeeraa eegumsa ka kennaa jiran warra mootummaan Isaayyaas Afeworqii ergeef yoo ta'u kun ammoo jechuun hoogganaa waraana Republican Guard kan jedhamu kan Brigadier General Birhaanuu Baqqalaa hoogganuu akka hin gammachiisin himamee jira. Hoogganaa waraanaa Muhammad Adam hoogganaa waliigalas innis gammachuu hin qabu. Yeroo ammaa kana waraanaa fi basaasallee hundaayyuu ka dhuunfatee jiru warra Shaabiyaa yookaan ammoo ka Eertiraa ta'uun himamee jira. Daawwattoota jaallatamoo fi kabajamoo sagantaan keenya ka oduu ka nu daawwattan ka har'a kan fakkaata oduu takka jechuun irra isinii buusa. Dhaabbanni rakkoolee addunyaa kana qoratu International Crisis Group ka jedhamu yeroo ammaa kana biyyittii Itoophiyaa balaa hamaatti deemaa jirti jedhee ka dubbate yoo ta'u ijjeecha Haacaaluutiin walitti qabatee wanni dhufee kunin ijjeecha Haacaaluu qofa osoo hin taane Abiy qabsoo Oromoo ganee karaa dimokiraasii irraa maqee jira sodaa jedhu irraa ka dhufe ka jedhe Crisis Group Abiy marii fi gurra qabaachuu dhabuu isaatii fi COVID-19 fayyadamee filannoo tursee aangoo gubbaa taa'uu fi haala mijeeffachuun isaa rakkoo kan hunda dhalee jedhee dubbatee jira. Rakkoolee kana furuu fi Abiy jechuun falmitoota keessattuu warra Oromoo wajjin taa'ee mari'achuu qaba ka jedhe Crisis Group yoo kan hin taane haalli Itoophiyaa dhoowwuudhaan harka bahuun gaafa Afrikaa guutuu nagaa dhoowwuu danda'a jedhee dubbatee jira. Daawwattoota jaallatamoo fi kabajamoo oduun
pireesii addunyaa ajjeechaa fi hidhaa Hacaaluu irratti gabaasa bal'aa dhiyeessaa jira. Sun ammoo oduu biraa keessattuu qabannee kan isinii dhiyaannu ta'a. Kanaan walitti qabatee Hacaaluu ajjeesisuun ragaan karaa hedduun dhufaa jira. San keessa jechuun Hacaaluun ajjeefame qormaatii sila hospitaala Minilikiitti reeffaa godhamuu qaba. Adoo qormaatii hin godhaminu Phaawulos geeffamee haali inni ittiin awwaalame haali dubbiin ittiin dhokfamuutu jiru. Akkasumas intalti Hacaaluu ajjeesuun shakkamte Laamroot Kamiil intalti jedhamtu abbaan ishii Kamiil hoogganaa Rippaabilikaan Gaardii muummicha ministeeraa kan warramboo Birgaadir Biraanuu Baqqalaa wajjin hiriyyaa guddaa akka inni qabu akkasumas waajjira Damalash Gabra Mikaa'el keessatti basaasa ta'e akka inni hojjetamu odeeffamaa jira. Kanaaf kabiraallee oduu qabannee xiinxala wajjin ka isinitti gaddeebiin taate ammaa fi waan hordoftaniif hedduu isin galateeffannaa nagaatti. Karaa Tiwiiteriitiif akkasumas karaa yuutuubiitiin oduu kana nu hordofaa duula Tiwiiterii gubbaatti Tiwiiterii banadhaa hirmaadhaa haashtaagii akkuma nu isin garsiifnu san barreessa haashtaagii akkaataa isin garsiifnu akka barreessan sanitti himaa sagantaan ammaa hagasuma waan nu daawwattaniif horaa bulaa guyyaa gaarii.